eenyummaan isaanii hin beekamnellee namoota ajjeesaa jiraachuutu himame. Isa kana keessaa nama qaamolee nageenyaatiin Harargee Awwadaayitti lubbuun isaa ba'ee fi barsiisaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu ta'uunsaa kan himamu obbo Fiqaaduu Toleeraa Shaashamanneetti qaamolee nageenyaatiin kallattiin ajjeefamuu dubbatan. Namni gama biraa namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen sabbataatti ajjeefamaniitiin hin jiran jedhaman luba Pheexroos Tasfaayee Aagaa tajaajilaa Bataskaana Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa ta'uu isaaniitu himame. Haati warraa luba Pheexroos Tasfaayee Aagaa aadde Buzunesh Tasfaayee yeroo hedduu namoonni afaan Oromootiin maaliif wangeela lallabda jedhaniitiin isatti dheekkamaatiin turan jiraachuu fi na sodaachisu jedheellee natti himee ture jedhu. Waan tibba kana ta'aatiin jiruun wal qabatee deebii akka kennan hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad gaafannee jirra. Obbo Jibriil illee taateeleen hundayyuu dhuguma ta'uu dubbatanii garuu isa kana keessa kan dogoggoraan ta'e kan seera kabachiisuudhaaf tarkaanfiin fudhatamee fi kan qaamolee gama biraatiin illee raawwatametu jira jedhu. Namoonni miidhaman kun namoonni tarkaanfiin fudhatame jedhamu kun muraasni kan gara mootummaatiin hanqina irraa ka'ee namni tarkaanfiin dhuunfaa tarkaanfii fudhate jira. Kennaaf kan aboodaa keellaa irratti yeroo dabramu humni eegumsa irra jiru yookaan dambi askabbaarii wanni jedhamu kun seera ayyaata kan namni kabachiisuudhaaf achitti hojjetu kan makiinaa dhaabsisadhee tarkaanfii hin taane fudhate. Warri tarkaanfii akkasii fudhatan battalumatti gara mootummaatiin qulqullaa'ee hidhamanii tarkaanfii irratti qulqullaa'aa jira. Kan sabbatattis dhufeetiin yoo ilaalu kan sabbataa mootummaadhaanis humnoota farreen nageenyaa kan birootiinis waan walitti qabatu miti haga ammaatti ragaan kan argisiisu. Garaagarummaa hooggansaa yookaan hordoftoota amantii sanii gidduu jirurraa waan madde ta'uu isaa haalli adda addaa agarsiisa. Kanarraa kan ka'es namoonni waan kanaan shakkaman gara seeraatti akka dhiyaatan qabamanii dhimmi isaanii qulqullaa'aa jira. Kan Shaashamanneetis abbaa torbeeti. Shanii qofa osoo hin taane qindeessa abbaa torbeeti. Waa hedduu kan naannoo sanitti hojjechaa ture. Boombii du'a isaa dura guyyaa 3 dura mana hidhaa irratti darbatames kan darbachiise isa. Nama bara dheeraadhaaf gara lixaatti qindeessaa ture. Nama hedduu balleessiisee shawaa kana keessas galee nama hedduu balleessiisee xumura irratti gara naannoo Shaashamanneetti gadi gale. Yoo gadi gara Shaashamannee gale gara ji'a 2-3 kan inni achitti qindeessummaadhaan hojii kana jala qabe. Hojii 2 hojjetaa. Tokkoffaa hojii qindeessummaa abbaa torbeeti kan inni naannoo sanitti hojjetu. Lammaffaa immoo humna faayinaansii waraanaa Shanee jettee riphee lolaa Shanee jettee fo'amtu naannoo kibbaa jiru waliin walitti qabatu. Faayinaansii qindeessee kan gara Sololoo fi iddoo adda addaatti ergutu isaa. Kanaaf gara lixaarraa garana kan dabree fi asxeetti hordoffii taasifameen kan dhaabbatee gara seeratti dhufuu diduu isaarraa deebiin inni kenne gara sitti kan isa geesse ta'uu isaa akkuma uummanni hubatuuf. Namni kun yuunivarsiitii Madda Walaabuu damee magaalaa Shaashamannee hospitaala Kuyyaraa keessatti barsiisaa damee fayyaa ta'uusaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu irraa mirkaneeffanneetiin jirra. Inni gama biraa ammoo namni kun waraana kan banee harkaan to'achuun dadhabamee jennaaniin sadarkaa dhukaasa lubbuu namaa baasuutitti dhaqqabuu danda'e. Shaneen yeroo ammaa waraqaa hedduu qabaattee deemuu dandeetti. Yuunivarsiitii keessaa waraqaa yuunivarsiitii qabaachuu dandeetti. Dhaabbilee misooma adda addaa keessatti waraqaa eenyummaa baattee deemuu dandeetti. Waraqaan eenyummaa suni isaantu oomishe moo dhaabbileetu kenneen suni waan itti deemamee adda ba'u ta'a. Nuuf Fiqaaduu Mootiitiif
yuunivarsiitiin madda walaabuu waraqaa eenyummaa kenneetiniin akka inni barsiisummaadhaaf bobba'u taasise taanaan nuhuyyuu yuunivarsiitichi mataan isaatuyyuu waan gaafatamu qabaa jechuudha. Nuufi kun eeruu gaariidha jennee fudhanna. Garuu qaadumootii qulqulleeffamee adda bahee sochii taasifameen hordoffii taasifameen isa dhumaa sadarkaa itti irra gahamee wanti hundi qulqullaa'ee yeroo gara tarkaanfiitti qabuudhaaf deemamu innis odeeffannoo qaba waan ta'eef achii bahee gara Mannahaaraa ammaatii naannoo hedduu kana kaaftee kanatti dhufe duuka deemamee hin barbaadamta jennaan shugguxiidhaan eenyu tarkaanfii fudhachuudhaaf shugguxii baafatee tarkaanfii dhukaasee axirreerraan utaaluudhaaf yeroo hin deemu humni nageenyaa tarkaanfii fudhatee kanagaa uummanni Shaashamannee hin beekaa jechuudha. Dhimma barsiisaa yuunivarsiitii madda walaabuu ta'uun isaanii himamu obbo Fiqaaduu Toleeraa magaalaa Shaashamanneetti ajjeefamaniin wal qabatee dhiheenna kana ergama garaagaraa fudhataniitiin gama Shaashamanneetti dhufan jedhanii hoogganaan bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad kaasanillee namni kun kolleejii fayyaa yuunivarsiitii madda walaabuu damee Shaashamanneetitti barsiisaa turuu isaatii fi gama mooraa damee Goobbaatitti illee jijjiiramee falmii keessaa akka ture dubbatu. Kolleejii fayyaa yuunivarsiitii madda walaabuutti diiniin damee Shaashamannee obbo Kaliil Huseen. Barsiisaan akka carraa ta'ee nu durallee hin jiru. Duran turre almost yookaan sadii dura kaampaasii Shaashamannee irraa gara kaampaasii Goobbaatti tiraansfer ta'ee ture. Achillee hedduun ture na fakkaata. Edannoo maaliin akka ta'e beeksisatti baheetti.